maal filat Simbana Jabon jabata Borana Arkol kabat Wolfana Kadagenatu Nagin qabxiiwwan wal dorgommii liigii Oromiyaa kun miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifamaa kan isaan jiran torbana isaanan kana keessa immoo laayin aappii illee dabalatee jechuudha akkaataa itti hiriiranii dirreetti seenan illee dabalatee fakkeenya warreen 11 dirree seenan dabalatee toora miidiyaa irratti gadhiifamaatti kan inni jiru kana jechuun taphattoota achi keessa taphataniif illee haamilee hora maqaa isaanii illee asirraa kaastee miidiyaa irratti sooshaal miidiyaalee garaagaraa irra yeroo deemu itti tolee dandeettii isaanii agarsiisanii maqaan isaanii kanarra akka waamamuuf hojii hojjechuun illee yeroo sana xiyyeeffannootti kennu jechuudha akka fakkeenyaatti kaasuuf ta'uu marsaa sadaffaa taasifameenii laayin aappiin yookaan akkaataan isaaniitti dirree seenan toorri hiriira isaanii gadhiifamee kan ture keessa kan gundoo masqal gadhiifameetu kan inni ture miidiyaaleen biyya alaa yeroo hedduu gama liigota Awurooppaa kanaan ni mul'ata wantoonni akkasii liigii Oromiyaa irratti dhufee wanti akkasii mul'achuunsaa wanta baay'ee namatti toluu fi jajjabeeffamuu qabudha egaan kan gundoo masqal yoo kan kaasnu ta'e 3-4-2 kan isaan dirreetti seenan 3-4-2 egaan bifa kana illee tooftaatti ni taktikii mataa isaanii illee karatti taktikii mataa isaanii yookaan tooftaa mataa isaanii illee uummataniitu kan isaan seenan sulultaan immoo yoo kan furannu ta'e sulultaan dirreetti yeroo seenu akkamittiin seene kan jedhu yoo ilaalle 4-3-3 kan inni dirreetti seene kana jechuun utuu taphaa dirreetti hin seenin hangam wal quunnamtii isaan qaban keessattiyyuu kubbaa miilaa Oromiyaa waliin warroota kominikeeshinii waliin hangam akka isaan wal quunnamanii fi leenjistoonni hiriira isaanii ofitti amanamummaadhaan hangam akka isaan kennaa jiran illee asirraa kan ilaaltu ta'a. Kanaaf liigiin Oromiyaa akkuma jirutti ta'e federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa immoo jajjabinaan hojii kana hirmaachisuunsaa hojjechaa jiraachuunsaa wanta hedduu wanta namatti tolu. Siyoomni mul'achaatti jiru wanta abdii namatti horuudha keessattiyyuu kilaboonni hanga heddummatanii dhufuun isaanii liigiin Oromiyaa kun bifa hunda hirmaachisuun bakka bakka itti gaggeeffamuun isaa wanta jajjabeeffamuu qabudha jedhee yaada kanaan irratti qabxiiwwan Mama Africa Mama Ayo